Siidan yaadannoo artistii Oromoo gameessa du'aan boqotee Dr. Kabajaa Artistii Alii Birraa Finfinneetti ijaarame irra eebbifame. Siidan seena qabeessi kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo naannawa Hayilee Garmaamtitti jedhamtutti kan ijaarame. Sirna eebbaa siidaa artistii Oromoo Dr. Kabajaa Artistii Alii Birraa irra eebbifame kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Ministeeronni qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaaf kanneen naannolee argamanii jiru. Aadde Adaanech sirna kanarratti haasaa yeroo godhan artistii Alii Birraa waa lama murteessan yaadanna jedhan. Bara rakkoo san keessa yeroo namni warratti duuletti sirba tokkummaa rabbi moo namuma kan seera jallise haati teenya takka maaltu addaan nu baasee jedhu sirbuun yaadachiisanii jiru. Dabaluunis sirnoota dabraniin hidhaa fi godaansa mudatuun biyya bahuu artistii Alii Birraa yaadachiisanii jiru. Aadde Adaanech Abeebee erga alatti bahees anis biyyan qaba jechuun sirba ifiif lammii isaatiin boonu nutti agarsiisee jiras jedhan. Sirboonni isaa dhaloota boruuf hiikaa olaanaa qabas jedhan. Dubbii isaanii keessatti ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideetis sirna eebbaa siidaa artistii Oromoo Dr. Kabajaa Alii Birraa irratti haasaa yeroo godhan obbolummaan tokkummaaf jaalalli ummataa akka dagaagu nama qabsaa'ee jedhan. Hojiileen aartii isaa immoo baha biyyattii qofatti osoo hin taane baha Afrikatti kabajaa beekamtii fi fudhatama kan qabu jedhan. Artistoota akkanaaf beekamtii kennuun gara fuuldurattis itti fufaa jedhan obbo Ahmad Shidee. Ministeera maallaqaa dhiheenyuma kana faawundeeshiniin yaadannoo maqaa Dr. Kabajaa Artistii Alii Birraatiin hundaa'uun isaanii yaadatama. Artistii Alii Birraa jaarraa walakkaa oliif waltajjii aartii irra tureen walleewwan 267 dhalootaaf kaayee dabre. Maqaa Alii Muhammad Muusaa jedhamuun kan beekamu artistii Alii Birraa jireenya ulfaataa fi yeroo dukkanaa keessa ture. Guddina aartii Oromoof qooda addaa nama taphate. Kanaaf siidan maqaa isaatiin ijaaramuun hojiin isaa barabaraan ummata waliin akka jiraatu fi dhaloota qaruuf ni gargaaras jedhame. Erga bara dabreas aartiin Oromoo wallistoota beekamoo warreen akka Dr. Kabajaa Alii Birraa, artistii Nuhoo Goobanaa fi artistii Zarihuun Wadaajoo dhabuun isaan ni yaadatama. Dr. Kabajaa Artistii Alii Birraa dhukkubsatee hospitaala waliigalaa Adaamatti osoo wallaanamaa jiruuti. Sadaasa jaha bara 2022 keessa umrii isaa ganna 75tti du'aan addunyaa tanarraa kan boqate. Jiraattonni magaalaa Hariiroo sababa daandii bonaa fi ganna deemsisuu dhabuutiin rakkoo hawaasummaa fi qaala'insa jireenyaa akkasuma taarifa humnaa olii kafaluuf saaxilamee ji'a waajjirri sabqunnamtii godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbii. Garuu waajjirichi komii hawaasa fi rakkoolee mudatan eere kana qaama furuuf dirqama qabuun waan jeen qabu. Daandiin aanaa Gola Odaa fi Qumbii wal qunnamsiisan badurraa kan ka'e haadholeen dahumsaaf yeroo hospitaalaa dhaqqabuu dhabuun karaarratti dahaa akka jiranillee waajjirichi ibsee jira. Gatiin meeshaalee fi taarifaa humnaa ol dabaluun lammiileen rakkoof saaxilamullee ibsee jira. Jiraattonni rakkoo hawaasummaa kanaaf saaxilaman mootummaan fala akka kaa'uuf gaafataa turanii jiru. Garuu bulchiinsi aanichaa rakkoo hawaasaa mudate ibsurraa kan hafe qaamota gatii geejjibaa fi meeshaalee dabalan to'achuuf waan ibsen qabu. Baha Oromiyaa Harargee Bahaaf Lixaa keessatti daandiileen qulqullina dhaburraa aanaaleen hedduun qunnamtii daldalaa silaa waliin qabaachuu mala irraa duubatti harkifatuun guddina diinagdeerraayis miila sakaalamanii jiru. Hokkorriif jeequmsi sirna dhablummaa naannoo Amaaraa keessatti babal'ate lubbuu namootaa fi qabeenya barbadeessaa jira. Torban kanas naannoo Amaaraa godina Gondar Lixaa keessatti haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamanii kanneen biraa 3 madaa'u aangawoonni naannichaaf jiraattonni maddeen oduutti himanii jiru. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada laatan akka jedhanitti haleellaa kanaan hidhattoota Qimaantii fi koree eenyummaa Qimaantiitu raawwate. Garuu miseensi koree eenyummaa Qimaantii Andaargaachoo Mullaa himata kana fudhatama dhabsiisanii jiru. Haleellaa kanas hidhattoota Amaaratu itti gaafatamaa jiran obbo Andaargaachoon inumaa miseensonni isaanii hawaasa Qimaantii ta'an 4 ukkaanfamanii eessa akka jiranillee akka hin beekamne himanii jiru. Hidhattoonni Amaaraa faannoo jedhaman erga lolli kaabaa dhaabbate mootummaa irratti finciluun naannoo Amaaraa keessatti ajjeechaa humnoota mootummaa fi namoota nagaa irratti raawwatu babal'isanii jiru. Kana malees namoota ukkaamsanii horii gaafachuun sirna dhablummaan naannicha keessatti akka babal'atu taasisanii jiru jedhame. Gareen kun kara lixa Oromiyaatiinis daangaa cabsee seenuun ajjeechaa namoota nagaa fi lammiilee buqqisuu itti fufee jira.
Oduu biyya alaa keessaa immoo fincilli waraanaa garee Wagner Raashiyaa irratti eegale Ukraine gammachiise ta'us hoogganaan garee Wagner Yevgeny Prigozhin lola dhaabee biyya ollaa Raashiyaa taate Belaarusitti baqatee jira jedhame. Humni waraanaa Wagner jedhamu kan daldala lammii Raashiyaatiin bara 2014 keessa hundaa'e kun tibba kana Raashiyaa irratti fincilee jira. Gareen kun erga lollee Raashiyaaf Ukraine eegalee humnoota Raashiyaa cinaa lolaa turee jira. Garuu Prigozhin hoogganaa Belarus Alexander Lukashenko waliin bilbilaan erga mari'ateen booda fincila dhaabuun Raashiyaa gadhiisee jira jedhame. Loltoonni isaa immoo erga inni biyyaa bahee sanbata kaleessaa magaalota Poroveeji fi Rostov-on-Don guutummaatti qabatanii turan gadhiisanii keessaa bahanii jiru. Erga injifannoo kana gonfateen booda garuu dhiigni dabalataa akka hin dhangalaaneef lola dhaabuu ibse garichi. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan muddama Wagneriif Raashiyaa jidduutti dhalate kana itti dhiheenyaan hordofaa jirraa jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo qondaaltota dhimma nageenyaa fi geggeessitoota biyyoota akka UK, Faransii fi Jarman waliin muddama Raashiyaa keessatti dhalate kanarratti mari'atuu isaaniiti kan gabaafame. Ukraine garuu diinni ishee wal dhabutti gammadde. Humni waraanaa mindeeffamtoota Yevgeny Prigozhiniin durfamu kun tibba kana meeshaalee waraanaa gurguddoon deeggaramee fageenya kiiloomeetira 200 qofarratti kan dhaabbate. Kun ammoo aangoo Puutiin sodaa keessa galchee jira jedhame. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin ammoo Wagner duuban waraanee jechuun himatanii jiru. Humni Wagner kun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin beekamtii kan hin qabne yeroo ta'u garuu biyyoota akka Maalii, Afrikaa Jiddugaleessaaf Liibiyaa keessatti bobba'ee ergama isaa raawwataa jira. Yeroo bulchiinsi Puutiin sababa lola Ukrainiin biyyoota lixaa waliin muddama keessa jirutti gareen Wagner maqaa Raashiyaa xureessee jira jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Kanaaf Puutiin garee kana dhiifama malee adabuuf if qopheessuu mala jedhamee sodaatama.